Oromiyaa diiguudhaa fi Oromoon miidhamuudhatu qaba. Lafti isaarraa fudhatamuutu qaba. Lafa kootii kan kiyya malee kan biraati wanti jedhamu hin jiraatu. Lafti kan hundumaati jechuu barbaadu filoosofii akkasiitiin. As deebi'ee Oromoon gandi tokko buqqa'ee maal tokko yeroo miidhamee gubatee qabeenyi isaa saabamu tokko namni dirmatuuf hin jiru. Waan amma warra biltsiginnaa yookaan PP kana keessatti jiru tokkotu jira. Waan qeentee fi waloo waan jedhamu. Qeenteedha amma ganda tokko Abee Dongoroo keessaatii yoo faannoo itti dhufte faannoon ganda sana gubdee balleessitee maal goote waan qeenteedha. Dhimma isaa waloo hundumaan laalu siin jedhu. Hiikaa akkasii tokkotu jira akkan fagoorraa hubadhutti. Isa kanarraatii ka'ee Oromoon yeroo miidhamu yeroo inni buqqa'u namni dirmatuuf hin jiru. Waan qeenteedha kaasu waloo miti. Deebi'ee immoo akeekaa isa guddicha Oromiyaa diiguu sana natti fakkaata. Kanaaf wanti achitti amma naannoo guutiin naannoo Hangar, naannoo Giddaa Kiiramuu, naannoo Abee Dongoroo, naannoo Jaartee, naannoo sana keessatti wanti deemaa jiru akeeka siyaasaa fidanii qubattoota dhufanii lafa Oromoo irra jiraatanii qotatanii jiraachuu ummati Oromoo itti hinaafeeyyuu ofirraa lolee inni wanniin godhin isuma daran isa hidhachiisanii Oromootti kaasuun daba yakka guddaa daba sanyii duguggaa ummata Oromoo irratti hojjetamaa jiru. Kuni warri itti aangoo qaban maaliif callisanii? Maaliif ummata kanaaf maaf hin dirmanne? Inni hidhatee dhufee achi keessatti ummata kana fixuu eehama qabamoo tole jedhamee eebbifamee fiitu kottuuti dhaqiiti ajjeesi jedhame immoo ummata kanatti gaaffilee gurguddaa nama keessatti kaase. Maali ummati Oromoo mootummaa isaatii fi gibira kaffaluu dide moo hin bulu jedhe moo hin ijaaramu jedhe moo mana seeraatti hin dhiyaaddu jedhe moo inni kun yeroo laallee jennu walumaa gala akeeka uummata Oromoo miidhuutu deemaa jira. Uummata kana dadhabsiisu. Kan si dhibu immoo bakki amma lafa tuttuqnu kanarratti yeroo Abdii Ilee fi maaliin uummata keenya bahaa buqqisan baay'een uummata dhaqanii lafti isaan qubatanii lafa moggaa naannoo warra kanaatti kan dhiyaatu qubatan. Baay'ee kan miidhamaa jiru isaan. Qabeenya isaan qaban, maal isaan qaban, loon isaanii, re'ee isaanii, harree isaanii, waan hin qaban, waan isaan irraan hin saamne hin jiru, hin buqqifne hin jiru, buqqaanii immoo dirmannaan godhamaa fi hin jiru. Kuni dhukkuba irratti dhukkuba, miidhaa irratti miidhaa uummati keenya baatee, eelaa uummati keenya baatee deemaa jirudha. Kanumaafuu immoo namni dubbatuuf hin jiru. Namni maali uummata kun miidhamee jedhee kan gadi bahee dubbatu hin jiru. Uummata miinaa kottaa mari'annee dhoonnee uummata kan biraa miinaa miti. Uummata miidhame kun maaliif miidhamaa jedhee namni dubbatu hin jiru. Baay'ee nama gaddisiisu isa kanaa jechuudha. Kanaaf wanti naannoo sanatti jiru akeeka siyaasaa keessa galchan. Akeeka siyaasaa sanaanitu uummati Oromoo miidhamaatu jira jechuudha. Malee qubattoonni durumaanuu dhufanii qubataniiru. Akkuma silee jedhe Taamiraat Laayinee faarraa ka'anii Dammaqee Mokonninis yeroo isaatti dhufe uummaticha hidhachiise, uummaticha ijaaranii isarratti fidanii amma immoo faannoo itti galchanii jechuudha. Faannoo itti ijaaranii. Akkana kana haalli deemaa jiru kan mee
naannoo achitu naannoo sana gara sanatu hin ta'in qubattoonni Amaaraa baay'ee jirani Wallagga keessa. Wallagga dhihaa keessa ni jirani. Wallagga qellem Wallaggaa keessa ni jirani. Isaan kana keessatti hin argitu waan akkanii. Kana argitu naannoo sana naannoo siyaasaa itti galchanii naannoo faannooni isuma shaalaqaa eenyuun Daawit. Daawit jedhaa ture. Wallagga yoo hankeenya isaa jedhu sana. Isa sanaan qabatanii bizaamoo maal jedhan iyyuudha Wallagga geeddaranii jechuudha. Uummata Oromoo jiraan jiraatu. Kanatu deemaa jira lejane. Mee gamma waan kaaftan tokko jira. Shaalaqaa Daawit fa'aa warra kaanitti nan darba. Gabaabsanii daqiiqaa tokko tabbaa caala. Shaalaqaa Daawitii fi warri ala jiran warri faannoo hooggananii shawaan keenya, Wallaggi keenya, iddoon hundumtuu keenya kan jedhu Oromoon gara Madagaskaritti agaluu kan jedhutu jira. Akka faannootti liidaroonni faannoo walii galu. Namoonni kaanii wanti dhagahamu jira. Faannoon garaagarummaa qaba. Faannoon gama jiruu fi faannoon Oromiyaa keessa jiruu fi naannoo Amaaraa kan jedhu jira. Hubannoo caalatti naannoo sanas waan qabdaniif garaagarummaan jira faannoo jidduu. Faannoon gama Amaaraa keessa jiru nagaadhaan mana jiruutu Oromoo ajjeesa malee kan jiru. Yeroo dhimma Oromoo irratti dhufu dhibdee isaan gidduu jiru ni furatu. Gaafa walitti deebi'an immoo walii isaanii waliin dhiisanii wal qoodu. Amma faannoon Amaaraa bakka 8 meeqa jira jedhan. Gondar keessa duwwaayyuu Gondar gara 3 faannoo 3 moo 4 jira. Kan Goojjam bakka 2 moo wanni jiran. Gaafa dhufee dhimma Oromoo irratti ilaalu garuu faannoon hundi isaanii tokko ta'u. Akeeka tokko qabaatu gaafa Oromoo irratti dhufu. Isa barataa isaa, profeesara isaa, doktora isaa ta'e isa ala kana jiruu fi inni qeesiinii fi dabtaraanii fi qotee bulaan Amaaraa inni biyya keessaati jiru inni Angarguttinii fi Abeeden Goroodhaa fi jaartee jaardagaa kiiramuu jiru afaan tokko dubbata. Akkuma Somaaliyooti yeroo walitti deebi'anii gosaan gandaan wal qoodanii gaafa dhimma Oromootti dhufan immoo isa paarlamaa Keeniyaa keessa jirutu Somaalee isa waanuma tokko dhimma san galchine biyya kan biraa paarlamaa keessa jirutu waa'ee lafa Oromiyaa waa'ee dubbataa jechuudha. Ilaala akkasi. Hir'ina dubbachuun yeroo hundumaa hir'ina dubbachuun nuuf hin ta'u. Oromoon kan nuyi hir'inni nuyi qabnu akkas ta'uu dadhabuudha. Akkas ta'uu dadhabuudha. Yeroo dhimma Oromootti dhufu inni Keeniyaa keessa jiru si quuqamuudha qaba. Inni kaaba Walloo jiru, inni Raayyaa jiru quuqamu. Isa kanaatu hin jiru. Kanaaf warri faannoo ammatti naan jette kun garaagarummaan isaanii yeroo wal gidduutti dhufani garaagarummaa qaban. Mirree Wadaajootti jedhu, maaliitti jedhu, Iskindiriin jedhu, Zammanee maaloo siin jedhu walii isaanii wal qoodu gaafa dhimma Oromootti dhufan garuu tokko afaan tokkoon deemuu siin jedhu. Hayyee garamee jaalbiltuu mittan dhufa. Akkuma kabbaa caalaa amma kaasanii gara baha Oromiyaa ceenumee naannoo sana keessa yeroo bara qabsoo keessa turtes baay'inaan socho'aa akka turtee fi lammata immoo naannoo dhalataa naannoo sanaas waan taateef diteelii nuu kennite jedheen adda addaa. Baabbilee baha Oromiyaa kan akka Baabbilee, Cinaaksan, Dirree Dhawaa kana keessatti rakkina guddaatu mul'ata. Keessattuu uummanni keenya Cinaaksan akkuma naannoo dhiyaa Oromiyaa kana nagaa yerootti argate hin jiru. Daangaa tiksuu irratti bobba'eeti jira. Akkasuma namni isaanii nu yaadanne jedhanillee amma komii cimaadhaan as ba'an. Dirree Dhawaatti dubartii ulfa yeroo ajjeesanii tokko na mul'ata.
mee waan naannoo sanatti deemaa jiru kunis bu'uurri isaa maalinni gama hundumaan gama mootummaattis haa ta'u gara uummata dhuma keenya Oromoo biyya alaas jirru biyya keessas jiru birmannaan arganne.